Saapiraayisii Saidon guyyaa har'aa haadha manaa isaa Sumayyaa yookiin immoo haadha ijoollee isaaf makiinaa irraa kaasee hanga iPhone Pro 16tti bitee yeroo inni saapiraayisii ishee gochuudhaaf gara manaa deemu manni isaa hundillee saamamee meeshaan takkaallee mana keessa hin jirtu ijoolleen isaatillee haati manaa isaatillee manni duwwaa qullaa ta'ee jira. Mudannoo akka kanaa namaa oolchu Waaqayyoo dhugaa Rabbi baay'een gadde. Kuni dhugaa taanaani hagamitti akka hamilee namaa cabsu akkamittillee akka nama rifaasisu ani dugduma kiyya lamatti tokko gajjallaatti tokko gararraatti hafee jechuudha. Maaliif yoo jettanii namni tokko aarsaa hanga kana kaffalee yeroo inni haadha manaa isaa gammachiisuudhaaf ijoollee isaa arguudhaaf akka kanatti sensitiivii ta'ee gara mana haadha manaa isaatti adeemaa jirutti nama karaarraa dhufu sanuu yeroo haala kanaan eegani ani baay'ee tokkoon gadde garuu gadda simannaa abbaa manaa kiyyaa abbaa ijoollee kiyyaa jette haala ajaa'ibaatiin nama gammachiisu ture. Egaa akkammoo har'ammoo rifaatu addaatu aga'ame jechuudha. Nagaan hin daganne nagaan kun lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ሰበር ዜና አዳዲስ ነገሮች ሰበር ዜና ዛሬ ይዘን ይመጣሉ ዛሬ ጥሩ አይደለም እኔ የሰምታው የሳይዶ ዜና wayyoo inuma salphanne yaa gooftaa maaluman jedhee kanuma waanuman jedhee har'asinitti dubbadhu wallaalee kanaan dura sirbaa turre fuusifne sirbinee mabruuk jenne maal jechaa turre har'ammoo kunoo ka'ela wanti tokko dubbii qabdi beektu galma qabdi eessaan akka baatu eessaan akka galtu galma qabdi dubbii qabdi har'a baay'een aari maal yoo jettanii amma kana ama'aa turre amma kana sirbaa turre Sumayyaan guyyaa takkatti har'aan akkas goote namni bishaan otoo kokkolfitu nama nyaatti jedha bishaan jechuudha. Kanaaf nama kokkolfu hin amanina maaliif yoo jettani egaa akkuma beekamu Gadde Sumaayyaan viidiyoo ajaa'ibaa hojjettee jirti jechuudha. Abbaa manaa kiyyatu dhufaa abbaa ijoollee kiyyatu dhufa jettee keekiin bitamee sireen illee bareechamee haala ajaa'ibaatiin babbareechite isa eegdee turte viidiyoo isaa Amaariffaatiin argitaniittu irraan ejjenne ani garuu akka carraa viidiyoo sana malee jechuudha. Guyyaa har'aa egaa Saidon deemsa guyyaa lama argitanii kan inni ka'ee Gadda Itoophiyaarraa achi abdiifaa bira bulee gara Yemenii kunoo har'a ga'ee jechuudha. Sanuu nama yaadu jechuudha abbaa manaa namaa yaadu akka kana argachuun carraa qabeessummaa ta'uu haa ta'uutiyyuu malee egaa jechuudha. Osoo mana gaheen hamma kana haadha manaa kiyyaa tokkoffaa masaanuu irratti fidee rifaasiseetiin jira. Lammaffaa immoo isaanirraa fagaadhee haadha manaa koo ijoollee koorraallee fagaadhee waanan turee fi har'a miira gammachuu fuula ifaa ta'eetiin itti mul'achuun qabaa jedha. Egaa akkuma seeraattis haati ijoollee ofii badhaasa qabdi jechuudha. Yeroo hundumaatu gadi ba'anii yoo galanillee haadha ijoollee ofiitti yoo saapiraayisii godhanii nama gammachiisa jechuudha. Haati manaa ofiitillee namatti gammadde jechuudha. Ijoolleen ofiitillee gammachuu guddaatti akkasumas sammuun ishee dagaageeti guddatti jechuudha. Haa ta'u malee egaa guyyaa har'aa jechuudha mudannoon Saidoo mudate kuni dhugaa ani durumaayyuu jechuudha. Akkamittiin Sumayyaan yeroo inni ayyuu aan akkana gangashee hammatee dhungatee maal jedhee kana mee irmijjaa yookiin immoo murtoo akkamii irratti fudhatti akkamitti dallantii hin jedha. Sobdee yeroo rooliksiin dhugafaa jettu sanafaa jechuudha. Ani kiyya waan dhugdu natti hin fakkaanne inumaa sobaayyuu jechaan ture. Garuu amma akkuma argitan jechuudha Sumayyaan inni dhufuusaa gaafa ageessu inni dhufuusaa barraan xirritti goota ijoollee isaa jalaa fudhattee wanti takka qodaan keessa hin jiru jedhanii. Makiinaan illee balbala dhaabbatee makiinaa fuudhee yeroo inni gara balbalaa dhaabee daqiiqaa muraasa akkas irraa butee ashaan saapiraayisii gochuudhaaf jechuudha. Doolaara 50 meeqaan bite makiina? Inuma salphanne maalitu ayyuu akkana saapiraayisii godheera ta'e jaalalloon argitu ijoo ayyuunatu akkanatti itti rarraatu intalittiin cubbuu isheetu isa qabe moo akkamii aanuun nagarrame dhugaa ayyuun gaagaltee abaarte moo mucaa kana. Moo maal agoote laati? Maaloo numa salphanne anoonuma salphadhe kaa maaloo kaa gooftaa Yesuus min gammaddi moo akkami masaanuun illee nama gammaddi jedhan gumoo nama gammaddi yoona ayyuun immoo jechuudha.
waan gammadduu natti fakkaata. Cubbuuma isaanii keessaa na baasi malee jechuudha. Yaa Rabbi cubbuuma isaanii keessaa na baasi malee Ishee baga jalaa badde. Imimmaan kotoon akkas dhangalaasuutii na dhiisee sokkee. Waan jettu natti fakkaata. Ayyuun viidiyoo kanatu ayyuun arguu baatte akka ani amma viidiyoo kana ilaale akka ani arge kana otoo viidiyoo kana ayyuun arguu baatte natti tola ture. Natti tola dhugaan siniin jedha maaliif yoo jettan baay'ee nama rifaasisa jechuudha. Xalaanni ofiitu yoo arge nama gammada masaanuu haa turu. Masaanuun immoo hin beektu gaa. Masaanuun yoomiyyuu taanaan yoom isa kanarraatiin gara kootti ofitti harkisa gara kootti fudhadha yooman dhuunfaa koo godhadha jettee yaaddi malee teessee lafa qofforaa bulti jechuudha. Teessee guyyaa guutuu lafa qorqoraa oolti masaanuun otuma hin beekin lafa qorqortee gadi fageessiti jechuudha. Maaliif yoo jettanii hojii mama saanuuti kun. Kanaafuu ayyuun viidiyoo kana akkan ilaalleen jedha. Yaa Sumayyaa nama aarsaa amma kana sii kaffale nama otoo ayyuun imimmaan isaa gadaan imimmaan ishee akka kanaatti angalaastu wayyaa duubaan harkaan qabdee harkiftu shaanxaa isaa qabdee harkistu akkasuma gatii tikkeetti kasaaraa isa goote kana isumallee hedduu qabda inni koo si arguuf jedhee aarsaa amma kana kaffale maal yaa Sumayyaa garaan jabaatiin ilmi namaa amma kana garaa namatti hin jabaatu maaloodha maaloo asan jira jedhika maaloo waamicha keenya dhagahi kan yaa Sumayyaa maaloo numa nu balleessite dhugaa Rabbi numa nu salphiste jarrumtuu nutti kolfani baga akkas goote nuun jedhu kaa maaloo jiru inuma salphanne yaa gooftaa Yesuus maaloo amma gaa akkam rifate dhugaa akka inni itti fiigu argitanii wayyoo viidiyoon sun maal manni irra gahee kana rabbuma nu haa agarsiisu malee jechuudha waan Saidoon sanuu. Dhiirri jechuun dhiirri gubuziidha dhugaan siniin jedha. Haga kana fiiguunsaatu otoo bada'anaati jechuudha. Hin socho'u lukti kiyyuma makiinaa sana biraatu achiin socho'u danda'e. Maqaa naasuuttuu ofirra gadi teenya jechuudha. Dhiira gaafa jedhan lakkaa dhiirri jabaadha. Akkuma jedhan dhiirri jabaadha bakka. Inni fiiga. Maalitti fiiga? Mana duwwaatti fiigaa jira bar. Mana keessa isheen hin jirtu qodaanis hin jiru jette intalittiin hargante fiigaa isatti dhufte bar. Inna maal goonare amma egaa furmaanni keenya maali amma beeksisa baasne Sumayyaa barbaadu moo Saidoo si haa jajjabeessu jenna moo Sumayyaa kooxas bayii jenna moo mee maal jenna gaa maal akka ga'e mucaan keenya maatti beekna gaa. Amma Saidoon maalirra akka jiru eenyutti beeka? Bilbila isaa yoo qabaattan mee naa barreessaa mee komentii jalatti bilbiluma Saidoo naa barreessaa maalirra akka jiru gaafan numa salphanne yaa Rabbii ko maaloo ati Sumayyaa argisiisi furmaata nuu fidi dafiitiin immoo ayyuu nuu gammachiisi bakka kana booda gara ayyuutti fiigis natu siin jedhe Saidoo natu jedhe dhugaa fiigii kootti gara ayyuutti maal ati faammoo nama tokkittee qabu rakkatte moo dhugaa yoo kuni badde kanatti deebita maal rakkoon ishii